Ummata kiyya qaaliif gaarii akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirtu jabaattu an haa jiraatu. Akkuma beekamu obboleessa keenya artistii keenya jabaa keenya hayyuu keenya Kadir Martuu yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture jechuudha. Yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture. Kadiri rakkoo ofii rabbii malee ummatuma qabsaayaa tureef kanaayyuu dhoyfataa ture jechuudha. Isinii galee amma mootu hoyye miidiyaa kanarraa arginu akkuma daa'ima dhukkubsatee haadha abbaan mana yaalaa geeffatuu dhabe tokko nama Kadirin dhukkube haa gargaaru jedhu malee akka itti gargaaran akkamitti akka gargaaran gargaarsa akkamii akka godhamuufi namni dubbataa jiru hin jiru jechuudha. Yaadichi kun wal isin harkaa dhayaadha. Dhaggeeffadha. Kadir Martuu nama dhuunfatii miti. Kadir Oromoo hunda mararfata. Maandisa qabsoo Oromooti. Barsiisaa jaalalaati. Madda aartii Oromooti isinii galee miti. Kadir Martuu nama bara wayyaanee qeerroo dura gabbayee akka qeerroo nuu gurmooftu akka qeerroo nuu onnattee wayyaanee 4 kiiloo baaftu wayyaanee dura dhaabbateetini wayyaanee dura dhaabbatee yaa minaan jedhani obbo Mallas Bushtii jedheetini waa wayyaaneen taate wayyaanetti himeedha jechuudha. Kuni dhugaa jiru dhugaa firris diinnis beeku jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni Mallasaa dura dhaabbatee yaa minaan jedhani obbo Mallas Bushtii jedheen jechuudha. Kadirin qofaa jechuudha isin galamiti. Nama osoo Oromoof sagalee ta'u osoo Oromoof qabsaa'u biyya isaatirra jiraachuu dadhabee biyyaa bahee erga biyyaa bahee jala deemaniitiniin Suudaanitti cinaacha isaa lafee cinaacha isaa cabsanii jechuudha wal jala dabarsanii jechuudha. Goota cinaacha ofii Oromoof dhabe akka yeroo inni mana yaalaatti kufeettiniin ol jechuuf gad jechuu shintibeetti dhaquu dadhabe nuti mootu goota cinaacha ofii nuu kenne isinii galee miti. Cinaachi inni nuu kenne kun cinaacha dubartiin irraa argamte bar. Haadha Oromooti bar. Haadha dubartiiti bar. Dubartiin cinaacha kenna yoo jennu hawwaan aadamin cinaacha bitaa irraa uumamte bar. Goota cinaacha ofii cinaacha dubartiin irraa uumamte. Haati gootaa, haati sheekaa, haati hayyuu irraa uumamte nuu kenne nuti akka itti gargaaran nu dhabneetiniin asuma kunillee achiin mana barate, kunillee asiin mana barate, kun feesbuukii irratti, kun tiktookii irratti, kun yuutuubii irratti ila jara kenna. Bar nutillee yuutuubii hin qabna bar. TikTok illee hin qabna bar. Facebook illee hin qabna bar. Lamin hayyuun Oromoo tokko, artistiin Oromoo tokko yeroo kufeef yeroo du'e mashaqqaya godhanne barakko. Mashaqqaya anamma yoo suuraa isaa Facebook irratti maxxanse bar doolaara takkallee taatu naa hirreega bar. Asirra TikTok irra dhufe yoo haasa'e ililli takkallee taatu kennitan bar. Facebook irra dhufe yoo haasa'e akkas bar. Liiska macheenoo beekan Oromoo tokko hayyuun Oromoo tokko mashaqqaya yuutuubarootaaf tiktaakarootaaf feesbuukarootaa tayaadhama. Ihe xiyyaaqeen olale. Ani yeroo namni jabaan Oromoo dhukkubsatu wanni cal'isee laaluufi maaliif mashaqqayaa ta'a ka ajaju malee ajajamaan hin jiru nu keessan. Nuti amma warra gargaaraa jedhu malee hin gargaarra. Anarraa tokko ka jedhu akkamitti dhabne gaafin kiyya tokkoffaan kana. Gaafin kiyya tokkoffaan warra isaa quuqamne jedhurraa eegaltanii haa gargaaraa jechuu malee haa gargaaruun maaliif isin biraa dhabame? Namni haa gargaaru jedhee maxxansu kun hundi isaa yoo xiqqaatee har'a doolaara 50 kiisa ofiitiin dhabu. Sattee karaa wayii bantee darbisiiftaa jechuudha. Si galee miti. Haga yoomii ajajaa waraanaa ta'uu barbaadan atliitaa ta'u inni biraas taasisu warri foloowarii qabdaniif hin qabnellee nuti uummanni Oromoo kuni hamma yoomitti yeroo artistiin dhukkubsatu yeroo sheeyni dhukkubsatu yeroo hoogganaan siyaasaa tokko dhukkubsatu yeroo namni jabaan tokko dhukkubsatu baga yoomitti ajaja mataana maaliif mataan ajajaa ta'uu barbaadan maali rakkoon jiru maa inni anamma ka isin jechuu barbaadu artistiin Kadir Martuu ija teenna ija Oromoo hundaati si galee miti goota Oromoof jecha jireenya ofii dhabee abbaa ofii dhabee ilmaan ofii dhabee jireenya ofii dhabee Ameerikaa dhabeetiin Awurooppatti deebi'ee barko isin galee miti mucaan kun jechuudha. Wallahi an artistoota Oromoo keessa namni gaafa harmeenti dhukkubsate screenshotii isin agarsiisuu danda'a. Naa bilbilee na wajjin boo'e
hagafi as yoo xiqqaate anganama kana inboxii isaa laale wallahi hin boychu namni na wajjin boy artistoota oromoo keessa isa qof kuwantu fiifuu nallaalla jechu isini gale akka dhuunfatti galata nu biraa qaba akka sabaatti nu biraa qaba akka biyyaatti nu biraa qaba mucaan kun xiqqaa keessi guddaati isini gale miti kanaaf nama kana akkaawuntii nama dhuunfaa irratti banteetiniin miliyeena takka miliyeena lama miliyeeni sadi aynafam sanuyyuu hin guurtan isin ummata waadaa seene waadaa nyaatuu jechuu isin nuti akka sabaatitti ummata har'a doolaara 100 waadaa seene dagatu isin galam yoo akkaawuntii amma akkaawuntii abbaa isaatiin bananii yoo isin kennan akkaawuntii ijoollee itti dhiyaatuun bananii yoo isin jala kaayan oo seente doolaara 100 jetta hin ergitu kuma kuran jetta hin ergitu kuma kurashan jetta hin ergitu soo maal gochuu qabdan isin gale namni kun biyyaaf jiraataa ture saba kanaaf jiraataa ture goofandimii banaaf isin gale miti waldaan oromoo biyya alaati biyya keessa jirtan yeroo gabaabatti har'a boru sa'a 24 keessatti goofandimii wayii bantanii fi waldaan maccaatuu lamaa jira waldaan sikkoomandoo jira waldaan kuraagalaan jira waldaan afran qal'oo jira every single person hundi keessan oromoo mataan waldaa qabdanii jechuudha waldaan oromoo ka biyya alaatiif ka biyya keessaa kun waliin mari'ate dhaabbileen siyaasaa oromoo ka gamana walitti bokokukuu waliin mari'attanii waan bareedaa tokko nu qopheessitanii nullee warri namni afur shallaalu yoo haala saniin waan dandeenyu kiisha kennallee warra nu dhaga'ullee irratti hirmaanne hoo namni kun kasaba maraati akkaawuntiin nama maqaa nama dhuunfatiin banu maal isaa godha Kadir martuu yaala qofaa miti ka barbaachisu sitti himaan Kadir martuu biyya faranjii jira dhagay silaa dubbiin dhugaa isiniin taatu boru achi deema suuraa kiyya galabbataan dhugaa sitti himaan namni kun biyya faranjii jira biyya faranjiitti an dalagachuu hin danda'u dalaguun barbaadu yoo jette birrii si dhoggatanitti daabboo sii kennanitti hoomlas maqaa jedhusitti moggaasanii yoo ati maraattellee marfeessi waraananii jiraatta diyaaspooraan soba jedhe dhufee asaa bahu anas sitti himaan biyya faranjii jiran yaala adabaa hin dhabamu biyya faranjii keessa garuu artistiin kun artistii guddaa hambaa artistoota galeeti hambaa gootota kaleeti hambaa beeytota kaleeti jara kenna nuun salphisinaatini goofandimii bareedaa wayii waliin mari'adhaa akka oromoo biyya alaa biyya keessa jirtanitti banaa fi homa isa fakkaatu homa yoo inni ka azala hin oolanii deemullee taatu ittiin gaggeessinu gaggeessaa bareedaa goonuuf yoo fayyallee homa gaarii keessa jiraatu waan yaala isaatirra hafee manallee gayuuf maatii isaa bakka tokko ittiin deeffatu akka gannuu dhaabdan barbaanna where are diaspora oromo where are hayyuu oromo where are sheekii oromo where are qeesii oromo eessa abbaa keessanii jirtan isiniin har'a Kadiir hin taane nama biraati hin taane nama sheeyini oromoo karra Kadiir martuuti hin taane qeefiin oromoo karra Kadiir martuuti hin taane hayyuun oromoo karra Kadiir martuuti hin taane miidiyaan oromoo karra Kadiir martuuti hin taane dhaabbileen oromoo karra Kadiir martuuti hin taane nam tokko hin taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaaladhu an akkasitti himaaru si gale miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii Asliif Mubaarakiin eegaarra Hamzaa eegaarra maal abbaa keetiin uyi wallaala kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi Kadiir martuu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu oromoo irratti namicha jaalala si barsiisa namicha qabsoo si barsiisa namicha garalaafummaa si barsiisa namicha tokkummaa si barsiisa namicha islaamaaf kiristaana ija tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa ija tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii ija tokkoon laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi ija tokkoon laalu dhimmi kun dhimma oromoo hundaati jechuu maal godha maqaa nama dhuunfatiin tiktookii akkaawuntii bante 500,000 miliyoona takkaan muudii qabachuu barbaadda hinfa yoo itti dhiirtee faranjiin madanzaja haawaraantu yoo yaarachuu baatte dhiisi asirraan booyini dhugaa sitti himaan feetuna jaaladhu feetuna jibbi gargaaruu barbaadda gargaarsa isaan malu gargaaru
gargaaru hin barbaaddu biyya faranjii jira madanzayya haa waraananii ajjeesanii dhiisiti maal abbaa kee asirraa afaan banta na al diklish fooloo baay'ifachuuf ka waggaa meeqa ka acaaluun daldaltanuu isin gaa inni guyyaa hedura poost isinii gore bara qeerroo jirtuu irraa feerroo bittu jechaan turre gizee inni isin hin jedhu sitti himaa jira bara suuraa kiyyaan hin daldalinaa isin hin jedhaa bara arrabbi harka kiyyaa qabu gizee takka qofa poosti godhe guyyatti yeroo dhibbaaf shantama poosti godhaa jirtan maayifaa kida hin barbaachisu goota oromootti muudii hin qabatin every single person namni tokko hin jaalattu jabaa kee hin jaalattu jabaa kee yaalatu hin beeytu jabaa kee jabeeffatu hin beeytu miti afaan kee qabadhu hin jaalatta dhugaadha waan isaan malu godhuu fi hedda yaalachuu barbaadda yoo guyyaan ga'e haga feete yoo qabeenya kee guutuu keessa hijiraa baaten guyyaa isaa oolchuu hin dandeettu gaggeessaa bareedaa godhuu fi dandeettaa jechuudha sitti himaa kasitti himaa jiru kun ana kana gochuuf immootu nama guddaa qal'aa keessi isaa sibiilaa kana feerroo oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uudha qabdaa jechuudha isini galee an akka mataa kiyyaatitti waan barbaachisu ko hin godhu akkaawuntii arge akkaawuntii baname irratti doolaara 100 takka ergee 200 ergee muudii qabachuu maan naa godha mee ammashi maal godha asli na gara kenne haa namni lamaa sadii na argeetin na jajee laayikii naa godhu mina ragillinya aynafaam kadiir biyya faranjii jira biyya faranjiitti yoo siyaalan yoo ati yaalamuu didde marfee waraananii si ajjeesan habiibi lakki an jiraachuun barbaadu du'uu barbaadeette mirgi kee eegama diyaaspooraa abbaa feetee gaafadhu warra biyya faranjii jiru gaafadhu soom inni biyya faranjii jiraa miti isa maal gochuu barbaachisa waan barbaachisaa ta'e gargaarsa gahaa guuranii fi biyyatti galchanii tiriit godhuu gochuu barbaada ariyu naa'o tiriit eessatti beeytanii isin ingilif attaakum ikko rakkoon keessan hin barattaniif isin galamiti anu ijoollee Washington DC irraa as na bira dhuftee asirraan biyya galtee biyyatti fayyitee jira warra biyya faranjiititti fayyuun dadhabame isin galame warra mallaqa qabu isin galamiti namni kun suutatti yaalamuu barbaada wal'aansa gahaa barbaada kiniina itti guuruun barbaadu inni isinitti mee faranjiin kiniina marfeenatti guuraa jirti yaara isin galamiti biyya ofiitirra maatii ofiitirra saba ofiitirra bayeetini waggaa meeqa jiraataa jira kana dhukkuba itti ta'e isin galamiti kanaafi waldaan oromoo biyya alaatti biyya keessaa jirtan goofandimii bareedaa wayii nuu bana namuu onlaayinii irratti waan danda'uun bira haa dhaabbatu akkaawuntilleen haa banamu gargaarsi bareedan haa godhamuuf oromoon bakka jiru gargaarsa bareedaa godhaafi warri feesbuuk irra hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaa warri dalagara jiru akka boora dhaggeeffatu hundi keessan jechuudha hundi keessan warri feesbuuk irra jirtan namni 200 kun akka jirtanii sheer godhaa hundi keessan sheer godhaa hundi keessan ijoolleen tiktok irra koota viidiyoo kana sheer godhaa deebi'a warri tiktok irra namni 200 kun deemaa sheer godhaa koota feesbuuk kiyya asirra diimaa jira isini galee kana ani akka fedha kiyyaatitti kadiir martuu akkaawuntiin nama dhuunfaa hin fayyadu gargaarsi miliyoona takka lama muudii qabatan kun hin fayyadu namni kun saayikooloojikaalii miidhame fayyaa qofaa miti saayikooloojikaalii miidhame saayikooloojikaalii namni miidhame mootu bilisummaa yoo argate fayya bilisummaa argachuuf mootu namni kun gargaarsi gahaa sabni isaa inni cinaacha dhabeef yoo godheef gargaarsa bareedaa sabni isaa yoo godheef yoo azalli rabbii dhufe malee wanni inni hin fayyineef takka hin jiru dhugaan kadiir hin fayyifachuu barbaanne gargaarsa bareedaa gootanii fi mana tokko bittanii fi yoo rabbiin isin labsise konkolaatama tokko bittanii fi maatii ufiititti galee haadha abbaa ufiitiif ilmaan ufiit ijaan argee hiriyyoota isaa tabirree biyyaa bahe ijaan argee dhaqanii gaafatanii ol qabanii gaqqabanii jennaan wanti kadiir hin fayyineef hin jiru yoo azalli itti ga'e azala guyyaa jijjiiruu hin dandeenyu waan azalli itti hin ga'iniif mikinaannummaan kadiir martuu hin fayyineef tokko hin jiru tokko hin jiru azalli yoo ga'e azala nabi rabbiitu nagaaf rahmat isaa irratti habu'u hin boqotan deebisuu hin dandeenyu jechuudha makfiraa kadhannaaf kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru amma as teettee landanitti achi gargaaruuf asitti birrii 1,000 $500 waliin qabdee asii achi landanitti erguun maayilfa
ufsabuudha kun isa sobuudha kun suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun ani saniin barbaadu gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa isin galeera kanaaf nama nu godha nama qaaman isa bira dhaqu nu godha akka itti galfannu nu godha hawaasni oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nu godhan qopheessa namni kun kara biyya haa galu biyyatti haa yaadamu hudhaamsa jedhu qaba maal jettan isiniin taane isiniin ta'u dhugaan muudii qabachuu barattani ma sheekota meeqa irratti muudii qabataa turtan olomaa meeqa irratti muudii qabataa turtan artistoota meeqa irratti muudii qabataa turtan ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatuun feene isin arge an baguma sheekillee isiniin ta'in baguma qeessillee isiniin ta'in doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu na dhamanne akkaan doktora ta'e kanum isiniin Kadir Martuutiin taane isiniin Hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin anallee taatan isinitti himaraan waraqattii addaan cilwadaanu isinii ta'e moo isiniin taane warri feesbuuka sheer godha wallaahi ladii barakkatti akkaataan nuti itti jirru kun nama dhukkubsa barko mee oromoo keessaa achi bayaa baree dhaabadhaa uf laalaa yeroo jabaan oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nu hiibooyu hin jiru gaafa inni xiqqoo laafe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytanam isinii galeen bataam yaasaasinaan haalli nuti kolchuu jirnu baay'ee nama gaddisiisa ani aaree osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraanillee waa karabaataa qaba miti isinii galeen akkasi karaan ana kanatti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee oromoon mana arabaa teettee biyya keessa teettee biyya baqaa teettee asii achi Kadirin biyya faranjiitti yaalchifna jechuun ingiliffaayyuun beeytanii bara asii achi biyya faranjiitti yaalchisuun ingiliffan beeytan diyaaspooraan kenna ka waggaa 15 taa'e bar ta waan hambargarii nyaatuu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku dalagaa yoo online irraa barbaadachuun namaan dhugaa yoo walitti himne ani diyaaspooraan waan hasaxanii walitti bu'uu hin danda'uuf malee maal asii biyya faranjiitti yaalchifta yaa habiibii gargaarsa bareedaa gorii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiini itti qara'ii du'aayii itti gorii hin fayyaa Kadir yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e Kadirin waa'ee keetu dhukkuba itti ta'e isinumaa kana isin jaalata saba jaanjoo kana hin jaalata mucaan islaama kiristaana guddaa xiqqaa sheekir qeesii warra siyaasaa kan hunda akka ilmaan ufiititti ilaala baay'ee tokko isin jaalata Kadirin anabbeeka warri bilbilaan dubbiftan yoo beeytan hin beeytan jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala oromoo fi oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e tiriit gochuu barbaadaa jechuu namni jaalala biyya saba ofiitiif biyya ofiitiin dhukkubsate yoo saba ofii keessatti deebi'e biyya ofiititti yoo deebi'e fayya amantan amanuu baattan dhugaan jiru kana gochuuf immoo gargaarsa gahaa walitti qabdee fi Kadir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi Kadir akka fayyina hin laalta mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi Kadirin keenya dhukkubsate waan akkana ta'eef waan akkas ta'eef jettee ganda keessa deemtee shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'itin akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee ko Jimmaa ko Arsii ko Baalee ko siin jechaa ture san tokkummaan ka'i bira dhaabbadhu biyyatti galfadhu Kadir haa fayyuu baatu gaafsan na sobsiisi waan azalli rabbi ittiin dhufiniif yoo Kadir biyyatti galee hin fayyine anuyyuu hin beeku jechuudha doktoriyyuu miti doktorannatee naqlaallu yidinaalliyyuu biyyatti gallaan wannumma ila dhaggeeffadha waa tokko isinitti hima namni mallaqa dhabee mallaqa irraa maraate yoo mallaqa guddaa itti kennan hin fayya takka jedhe namni jaalatee jaalalarraa maraate yoo dhalaa bareedduu jala qaban hin fayya si galaa namni gabroome yoo bilisoome fayya Kadir roorroo fi dararaa wayyaaneen ummata keenyarraan gayaa turte biyyarraa isa baase osoo isin mararfatu osoo isin jaalatu osoo isiniif iyyu osoo isiniif qabsaa'u cinaacha cabsanii biyyarraa baasan
yoo biyya ufiititti deebi'e qofa inni kafayyu. Biyyatti deebisuuf immoo nama tokko lama akkaawuntii nama dhuunfatirratti bantee miliyoona takkaaf lama olii qabdee miti kafayyitu. Oromoon miliyoona 70 bar birrii takka yoo olii qabe gandarra deeme miliyoona 70 ta'e bar. Sigala miti. Miliyoona 70 kana yoo walitti qabde miliyoonuma 15 yoo walitti qabdeef mucaa kana manuma wayii yoo bitteef mootummaan raayyuu yoo fuuteef silaa mootummaan aangorra jiru ka Oromooti jedhanii yoo soddaa kiyyallee anillee itti isin hima itti dawwalaafi manuma tokko amaarruu keessa galaa jirti fudhataa jirti yoo fuuteef konkolaataa manaa tokko yoo bitteef waan sanirra hafe yoo yaala barbaachisu argate yoo hiriyyoota ofii aanaaf aalii ofii abbaa fi ilmaan ofii keessatti saba ofii keessatti deebi'e mikinaanni Kadiiriin fayyineef tokko hin jiru jechuudha. Dhukkubni isaa garaa kaasaa miti ba. Dhukkuba kaleetii miti ba. Tiruu miti ba. Sombaa miti ba. Saayikoolojikaalii miidhame. Saayikoolojikaalii jaalala inni siif qabu biyya ofiitti qabu isa miidhe. Namni jaalala biyyaatiif jaalala saba ofiitiif dhukkubsate saba ofii keessatti yoo deebi'e mikinaanni inni fayyineef tokko hin jiru. Na amani kan. Isini galamiti warri Kadiir martuu itti dhiyaatan hin beeytan. Warri Kadiir martuu bilbilaan dubbiftan hin beeytan. Maa awwaaltan. Poostii isaa hin argitan. Taraa takka Jawaariin I love you jedha. Taraa takka Marroon I love you jedha. Taraa takka Abiyin I love you jedha. Anumaa wallaalaa kanaayyuu artistoota Oromoo keessa namni I love you ilma sikkoo mandoo jedhee poostii godhu isa qofaa bara. Mee ijoollee Oromoo gaafa isin uffata bitatte baga bitatte jedhee namni maxxansu Kadiiriin malee jira. Gurraacha jedhee osoo tuffan, gabaabaa jedhee osoo tuffan, diimaa jedhee osoo tuffan, kiristaana jedhee osoo achi hin qabne, islaama jedhee osoo maal hin jenne ija tokko namni nama laalu Kadiiriin malee miidiyaa kana gubbaan jiru nama jabaa Oromoon qabdu keessa jiru. Si galee miti imimmaan sobaa booyuu dhiisa. Kadiir ija teenna yoo jettan namni ija ofii kana yoo iji dhaamte ulee bitata nama masaku godhata. Masaka maafi dawaa barbaada fi akka iji teessan hin dhamechu. Kijiba asirraa afuuftan kana ani hin barbaadu. Hin jaaladhulle. Hin jaaladhu waan akkana. Kijiba irratti isin hin deeggaru. Wallaahi waan qabnuun bira haa dhaabbannu isin galee miti. Waldaan Oromoo biyya alaa jirtan. Waldaan sikkoo mandoo kadheen gaddaa Abiyyiin faa dolara miliyoona meeqa affeeretiin shaayin dhuga'ee dolara miliyoona 10 kenneefsun waldaan maccaaf tuulama ka waggaa meeqa gisee gargaarsa artistoota Oromoo goofandimii banaa ture weeris waldaan kuraa galaan eessa jirta waldaan Oromoo ka yookaan girri wanoo jettan qorqalbii miidhame namni qorqalbii miidhame galatoon kun akkanatti diyaaspooraan tokko naa barreessaa jira ingiliffaan eekas qorqalbii amma isinii gala. Diaspora akkasitti malee galuu fi qorqalbii miidhame jedhanii ani ingiliffaan beeku afaan chaayinaa beeka. Hiikkadha waan an jedhu kana ijoolleen gariin hiikkataa jiran. Wallaahi dhuguma. Kadiir maal jedhan qorqalbii miidhame ani beeku akkas miidhame kuno. Ofii waan beeytan maaliif ni godhanii an biyya faranjii hin jiru. Maqaa rabbii Kadiir yoo biyyatti galchitan qofa biyyatti yoo galchitan qofa fa'i. Muudii ittiin qaban yookiin ofirraa dhiisa yookiin immootu hay. Asli faanti agargaartu Mubaarak faanti agargaartu eenyu faanti maa callifte asli maa callise maki maal godha kolkoleen TikTok irraa akka asli kun Kadiiriin gargaaree ara sheemin isin qabu rabbiin sodaattani maal Oromoo amma nama akka namni akkanaa kun Kadiiriin hin gargaara yoo jedhu sheemin maan isin qabu jedhe barko galanni Oromoo biraa Kadiir qabu wallaana akka asli kun waa'ee isaa dubbachuudha. Isa dhugaa rabbii isinitti mabaran wallahi dhugaa isinitti amma nama biraa yoo maqaa dhaheenatti arani jarri hayyoota feemasoota amma galanni Kadiir Oromoo biraa qabu gabaabumatti galanni Kadiir Oromoo biraa qabu wallaalan akka asli kun waa'ee isaa dubbachuudha wallaalan akka asli kun haa gargaaru isiniin jechuudha. Sheekiin Oromoo eessa jira? Qeesiin Oromoonni Oromoo eessa jirtan? Hayyoonni Oromoo gurguddaan eessa jirtan? Warri biyya bulchitan eessa jirtan? Dhugaan dhugaadha. Kursi irraa waliin kaan malee dhugarraa waliin kaan. Wallaahi dhugaa isinitti himan. Bar waan tokko foloowarii ma qabaateef namnummaan si beekeef xilli jettee osoo shayini jiru bar imaaman taatu. Saniif cal'ifnaa barnu.
أنا ما يوم الريف داير ملينا تكلم ولد كابو فين دندا وين كدير هم نكيا أولي أني هرماتا تاو كم ماله هرماتشي ساتاو كابو إما كدير إرتي وري أنا في أكا أنا أسرّاك أبا جنّت إيسا جركون إمي كدير إما كنا أولي I telling you ستيما مسكيني أكا أنا كوان ياتيو بلون كمنك وائي كدير دبّتشون دانديت الله كمنو أتش الله جنّ رغا كان وفتيما وجولت تقولن إمي كدير أولما أوتا غرغدا إم غاف إلالت هايوتا أولما غرغدا إلالت ميديا ميتي موتوما إلالت الجزيرة الدنيا إلالت سغالي كتوفيق أبو أكس أندوغا ستيما دوغان نما غدا كدير هم نكنا أولي مجان هم نكنا أولي توكم من كاتني وان دندن نغوني في بيتي كالشنا دوغان جيرو كان يو فرادو فراشو باتو ماتو أكما ورا كان درات ردي برات سورة إيسا أولي قد أوفي تنشك عليك ما سيقورا تنشك على دوديني أمانتي تيانا روغاني سورة نما دكم ستيت رتي بويو في نما دو بويو هم بويو عن سيوانجين أمتا وقادي بابشان تما بويو إنه على لكسم أرى وصاني لبون جيرو ستيما يو إني دوه مغفرة كتاب حالتي يافون بولني ستيماران أنا أمانتي تيانا روغاني سين ورا سورة نما ترتي بويو رأي متيان ورا يو نمني نمني أنجالا دوه مغفرة كتاب سرقة الجارية الراباسو مالي بوته بوچفتو متيان ستيمارا أرى وصاني لبون جيرو أكبي سنجرار سيتا يوكانا ددو اتديسي أنا رأي متي نتي ورا بويه بوچسو رأي متي بوچفتو متي تايو سين بربادو أما درا سين توري كانا في مورغان هاتي تي يغاف دوته يو بويه سين بوچين پروفايلين جيجيرا نجيچو القيور كتب نمني جالان يونو رادو مغفرة كرناف أكا أمانتي كنتي سرقة الجارية الراباف هم نمني جروماتو هنجابي فن أكل هنجابي فتن سنتيمنا زاسيت سنيغالي وليغالي دوبين كانوم غرغري برام برباچسو وجولن فيسبوك لا يتم فيديو كانو ديك شير كوران دو كمان بسدي ازيرتا سنيغالي اغا جيرتا ني ور تيك توكي كانوم وني ان سنين جچو بروادو كانف كان قف الرافر وان ساري دمي افرنگن كيزتي غوندمي نوبرا يو برباچا تاك امت رت هيرماچنو سنيغالي متي يو فيتن كرا فيسبوك تين يو فيتن كرا تيك توك تين ولتي نقبا كرا اكينه اكرمني بري بوسغون نما مجا كان بكا غوريتني مسكو دبا مله نمني ملق ولتي كنو نمني ملق ولي ابو باجر سنغالي متي هم نكنا اولي ارما جولن تيك توك تي ولتي قبا يته بورو برين كدير هاغنا متي هنيا تنجته سورا كن غدم بتبرتاف اي نفر دياسبورا نورمو بيا فرنجي جرتو امريكا كندا استراليا جرتو دولار دبا كدير يو افقد هنت قاتايت ست غدتا دولار كوما تكتك لا كدير بسط اوزو اني رفيا قباتتين فيا قباته كونسرتي قبسه هر ملان تكمنتي هنفت هدو رافت دلغار يفتتين والجيتي ستي مانكن ميكاب نوبلسيته هدو راسو قلمغوت أقا دولار كده إني فيان كم نكنا دولار كوما تكتك يوف قبل دياسبوران أورمو تبي على كنا جرت تجارت قبله فين كم كجارتي قبله فين كم عند شيء دولار بتاوج إلى كدير ينزل ست بايعة والله ست بايعة ست تكات عند شيء دولار ركدير بسچو مال وري كم دولار دب كيما من مدام دولار دب يو كدير يوف قبل ست بايعة ست تكات ماله بقتانا كانا كون دولار كوما يو كديري وقبه وان هالكلا مدارادي بتو جچو نوتي تقاتا مالي نوتين بايت وري بيه كيسا جو كإرا مسكينة كوما يو كديري وقبه اتين تقاتو أبان كبين يا أورمو مليانة تك كديري يو وقبه اتين تقاتو اتين بايتو تقاتا مالي روغان جيرو كان أثرت أبت وتركان فت روغا أجنان دياسوران أورمو ديبشانيا كوماتي تقوبت ستي مان واذا كان جيبتو أنا ما جيبتو ماله وانا تقوتو نجرو إذا تلفز يرجع أنا بيا فرنجي ديفرنت أبو اسمه زارا دادو ترامب تشوفه سباك ثاني تيوالك إذا تيوالك نقول له أن إنجليز فنبيكو إسين أمان أورمو دكتان الحمد لله ولو نجروه والله العظيم أكله كرو روغان جرو كان دياسبوران أورمو إيرف ألام بيا فرنجي جرو كيساتو أمريكا كندا أستراليا جرو دولار كوما تك يو كديري وفقبده ست تقاتا مالي ستين بايتو والله ست تقاتا مالي ستين بايتو تك
kanaaf amma gowandimii nu bana gowandimii nu bana ka rabbummaa beeku rabbummaan irraa fuuna ka namummaa beeku namummaan irraa fuuna ka oromummaa beeku oromummaan irraa fuuna ka dide dullaan irraa fuuna jechu oromoon afaan baay'ee beeka alhamdulillahi ka afaan oromoo beeku jira ka afaan qawwee beeku jira ka afaan tolaa beeku jira afaan kana irraa fuuna anatti dhiisi akkaataa itti birraa fuudhan natti dhiisi siin jedhe bara natti dhiisi anatti dhiisi akka itti irraa fuudhan ana beeka afaan oromoo miliyoona 70 ana qofa qare ka du'aayin kennu jira ka yadiimtuun kennu jira ka rifatee rabboomaaf kennu jira gowandimii nu bani akkaawuntii biyya keessaa bana akkaawuntii ijoollee xixiqqooleen maqaa ijoollee xixiqqooleetiin hin banina nuti boo'icha dadhabne nuti arra akkaawuntii kariir fi jettee boru iftaan nyaatan jettee bootti ayaa fanni gimdasi wanta qabu waasinaa qabu wayi waliin fidaanuu bana hundi keessan akkaataa humna keessaniitiin akkaataa rabbi isinii aanjesseen itti qophaaya carrishaallu fixadheera warri feesbuuka nagaan oola viidiyoo kana sheer godha amaanaa isinitti haa ta'u ishii haganuma keessa buufachuuf sadaqatul jaariyaa naa taate badaa eessa cufaniitiin irra baan